ummanni beenteetuni Yesuusin kenna waaqa isa jennata sii kenna jettee amansiifte dura. Ayyee. Yoo dhaqee keessa seenee duran qoqqoranne manuma faarfannaa isaanii dhaqee waliin shubbisaa dhaqee yoo as deebi'ee garee shaadaa mormoo waan tokko tokko jedhee isin jeeqaa ture ni beektanii. Ofi jibbadhee ka akka gara jalaa deebi'u kitaaba warra fageenyaan keessa deebi'ee akka qoradhu kana godhe obbo Mu'aazii ku isin. Obbo Mu'aaz. Abu Mu'aaz jechuudha isaa? Maali Abbo Mu'aaz moo Obbo Mu'aaz yoo yaa tokkuma. Abu Mu'aaz ka dhukkee namarraa kaasu sammoo? Isa sani anuma si nyaadha oroonaan jedhe garuu hadhan argee na nyaataan jiru kaa. Ammaa dhufa bakka akkana nan gatu Abu Mu'aaz. Sheeritti godhamee haa dhufu. Abu Mu'aaz nan gatu. Irree gooftaatiin narra jira jedhee falmataa ture. Irreen gooftaa kiyyumatta jedhee ka Obbo Mu'aaziitiin narraane. Waa carraa ko. Doa isaanii keebalame jechuudha. Doa isaanii si godhan gaafas. Doa Abu Mu'aaz. Irreeni wanda irreeni kaati jette sun sirraa cabeetiin kan rabbii tokkichaadha sitti seene maashaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota kiyya. Akkuma asirraa argitan viidiyoo urjii dhageeffannee jechuudha. Jalqaba irratti urjiin asiin dura horruma sheexaani jaanjessee gara kan keessan dhufe malee ana nan dandeettanii jettee Ustaaz Abu Mu'aazin mormaa turte jechuudha. Amma rabbiin abbaa ofii fedhe qajeelchaa amantii islaamaa qabachuuf Abu Mu'aazin barbaadaa jirti. Akkuma argitan kana mucaan kunillee maashaallah Allahu akbar shahadaa qabataa jira. Akkasuma urjiin asiin dura yeroo hedduu viidiyoo ishii keessatti anillee viidiyoo hedduu irraa gadhiise viidiyoo urjii san jechuudha. Yeroo isiin Ustaaz Abu Mu'aazin wal mormitu har'a irreen sunirraa ka'e Abu Mu'aazin namoota amma du'aa isaaniitti ta'e Abu Mu'aazin naasoqaa jedhaa jirti. Akkuma asirraa argitan shahadaa qabachuuf deemti jechuudha. Urjiin Allahu akbar Allahu akbar rabbiin nama hundaa ifa ofii itti ibsee gara amantii islaamaa kana haa fidu jechuudha. Ofii ishiitii kitaaba dubbisee kitaaba isaanii jechuudha. Wanni hunduu kitaaba isaanii keessa jira jechuudha. Ofii isaatii dubbisee tiniin waan sirrii ta'eef kan sirriin ta'in adda baafadhee har'a dhufee jetti. Kun shaarbiyyuu tolfatte tiniin dhufte jechuudha. Shahadaa qabachuu fi Allahu akbar baga rabbiin sitti ibsee gara amantaa islaamaa amantaa isa dhugaa isa ifa jireenya kana si fidee siin jenna urjiin haala kanaan yeroo hedduu akkuma dhagaa turtanii ustaaza hedduu mormaa turte jechuudha. Ustaaz Abu Mu'aaz yeroo hedduu mormaa turte akkasitti urjiin shahadaa qabatu qophoofte. Kan fakkaata viidiyoon urjii. Abbaan Jifaar sadarkaa tokkoffaa irratti muslima. Waa hundaa ol imaama muslimaati nama islaamummaadhaan bulchaatiin ture. Jimma miti dhalootaan jimma malee islaama dura muslima. Mootummaa islaamaati. Kan muslimtoonni itti baqachaatiin turan kan muslimtoonni kooluu isaa jalatti wantoota hedduu wanna jedhaatiin turan. Ijoollee wallaalaaf jimma nu mootii kenna ijoollee akkanaatti jedhan malee laa. Jimmatti dhalatanii malee isaan achi qofaa miti. Abbaan Jifaar nama guddaadha. Abbaan Jifaar nama guddaadha. Nama akka Afrikaatitti namni ittiin dhaadatu. Wallahi osoo Oromoo ta'uu dhabaatanii illee. Yaa Rabbi Abbaa Jifaar Oromoo osoo gootee jiraatte eetiin hawwa malee akkasiidhaan. Abbaa Jifaar jechuun bar nama gaafa yaadattanii calii calanqoo jedhanii akkasumallee harka muraa aanolee jedhanii gaafa Minilikii wajji wal lolan. Abbaan Jifaar diriddiriidhaan namticha kan ofirraa qabnaa jedhan. Mootummoonni shanan gibeedhaa hundi isaaniidha waan isaaniin alhaa fi mootummoonni afran ni caban guutuun isaaniidha jechuudha. Arsiin ni lole, arsiillee ammoo haga hin miidhame. Cabiinsaa cabullee baatu ni miidhame. Harargeen ni lolle ni miidhame. Gaafsan eenyutti baqachuu turan? Abbaan Jifaar Abbaa Jifaaritti baqachuu turan ulamaan guutuun isaanii. Sultaanni Suudee ka jedhaniin sultaana arsiidha kan jedhamee beekamu sultaana Suudeedhaan beeka namni baay'inaanii jimmatti barataniitiin galan kooluu isaanii jalatti. Garuu gaafa achi dubbiin hammaattee illee Sheek Shariifaatti dhufaniitiin arsii keessa qubatanii wanni jaalatu turan. Akka dhaloota ammaa kana summiidhaa miti summii baataniitiin deeman dhaloota gandummaa malee dhaloota
summii facaasu malee waan tokko hin beekne akka kanaadhaan turre. Uummata gurguddaadha. Sheekh Shariif jechuun Jimma keessatti nama guddaadha. Jimma keessatti ulamaa'ii gurguddaa Jimma keessaa bahe jedhamee yaamamu. Isaan ammoo Arsii fakkeenya qabriin isaanii Jimma keessa hin jiru, Arsii keessa jira. Arsii keessa jira. Ulamaa'iin illee hawaasni illee takkaa waan amma akka summii ijoolleen facaaftu kanaatiin takkaa hin beekamu. Sheekh Shariifiin namni hin beeku ta'uu danda'a. Akka tasaadha ijoolleen hin beektu ta'uu danda'a. Ijoolleen zamana kanaadha. Aalima Jimma keessaa argame nama karaamaa gurguddaa qabu, nama aalima guddaa Jimma keessaa argame jedhameetiin akka sadarkaa Itoophiyaatti dubbatamu. Namni sun qabriin isaaniidha Jimma keessa hin jiru. Arsii keessa jira. Akka dhaloota ammaa kana dhaloota bubbee dhaloota summiidhaa kanaa miti. Ummanni hayyuudha. Ummanni beekaadha. Dubbii takkattiidhaan biyya walitti araarsa dubbii takkattiidhaan ummata kaasa dubbii takkattiidhaan waggaa meeqa guutuu deddeebisaa namni jiraata. Dubbii takkatti inni dubbate. Dhaloota ammaa kanatu bubbeedha. Dhaloota ammaa summiidha malee. Dhaloonni ammaa kun ammoo summiidha malee dhaloota akkasiidhaa ture isiniin jechuudha. Fakkeenyaaf waaqoo guutuu yoo fudhattan waaqoo guutuudha. Rabbi isaanii haa araaramu. Nama gaafsan ashhadu jedhu isaan jedha waliin jetta. naduka ashhadu Ashhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna Muhammadan rasulullah Rasulullah wa ashhadu wa ashhadu anna isa anna Isa abdullahi Abdullahi wa rasuluh wa Rasul. waan amma arabiffaan jedhe afaan oromootiin na duuka jetta ani ragaan baha Ani ragaan ba'a dhugaadhaan gabbaramaan tokkicha allaha malee tokkicha Allaha malee hin jiru hin jiru. nabiyyi muhammad Nabiyyi Muhammad ergamaa rabbii ergamaa Rabbii isa dhumaatii fi dhumaatii fi isa dhugaa ta'uu isaanii dhugaa ta'uu isaanii keessoo kootiin beekee keessoo kootiin beekee qalbii kootiin amanee qalbii kootiin amanee arraba kiyyaan ragaan hin baha. arraba kiyyaan ragaan hin ba'a. Allahu akbar. Allahu akbar. akkasumas ammallee akkasumas Ciisaan yookaan Iyyesuus Isaan yookaan Iyesuus garbicha rabbii fi garbicha Rabbii fi ergamaa rabbii malee ergamaa Rabbii malee ilma waaqaa akka hin taane ilma Waaqaa akka hin taane waaqas akka hin taane Waaqas akka hin taane keessoo kootiin beekee keessoo kootiin beekee qalbii kootiin amanee qalbii kootiin amanee arraba kiyyaan ragaa ba'eetiin jira. arraba kiyyaan ragaa ba'eetiin jira. Allahu akbar. min garaagarummaa dhaqa. Tamaam namni beekaa jallatee fi namni kunu garagara. Kun ammoo ka irraa achiiti yaa jamaa. Ka irraa achiiti eeggadha. Isin galtee eeggadha. Rabbiin sinaa eeguuti eeggadha. Tamaam eeggadha akkasi. Wanni isinin jechuu barbaade walii galatti kuni namni keessattuu ammoo bar guyyaa duraa gaafa yaadattan sani waa'ee qadara irratti naamormaatiin ture. Qadarri hin jiru jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala uummata takkayyuu duraan durseen beeku dabalataan amma sammuu wanni tokko loohal mahfuuz keessa wanni barreeffame hin jiru jedhe dubbachaatiin ture. Tamaam loohal mahfuuz keessatti wanni barraa'e tokko hin jiru jedheeti. Namni loohal mahfuuz keessatti wamaan barroofne jedheetiin dubbatu sini galtee هذا كافر بالله كافر بنص القرآن sini galtee waan achi qabi as qabii dhaqabuu miti kun. Firaqni islaamaa maqaa islaamaa himatu takkattiin isiidha isaatii kanatti amma kitaaba rabbiidha subhaanahu wa ta'ala loohal mahfuuz namni mormu hin jiru.
نما قرآن حديثا عن انفرد جريت بر علماء غرغدا كان نمني حديثا كان ودي سلين كافر يبرو لين كافر جري علماء غرغدا كان بر وغوتو سادا جملة وتفصيلا غوتو سادا خبر سيسو سنغالتي اكس نمني ولي الرجل جلني ولي الرجل جلني اذا كان امو كيراچيت يا جماعه جلني اسار اكون امو كاساچيت احباش ايو اولي أحباش نمتان ثاني تويو بدع مكفرات أبنيمي صح؟ بدع مكفرات أبن جلنان ديمن قبوريوتا أكنامي لكن أمكوني وسو قبرين ديمن أحباش قبري ديمتيتي وانا جتيمي كون قبري وسون ديمن منا كان كيسة تعقيدا كان كبوتو سجلات أبقلا تمام؟ إيه قد إسا كان أكو مستغفر هنجد يرو برباچيسا تأتمو يرو ركوتم برباچيسوتي إنو مركونا بإذن الله تبارك وتعالى لكن أمو يروهم دسينيتي وجهون نجدو أغسي فمو نموني مكا وانا ديني وابورنسات نجدو مرميغو تنومامو بوتن دابتا نموني براد أجدو أبو مازن سنتان نموني براد أرغوتين توري نما ميدا كان راتي جولي أوليغا دوفتو نموني سنن سلابتني غاري دا أنا قرآن قف فلانيتين دمنا حديث نيكوني بخاري فاتو سوبي جرا أبي هريرة فاتو كانوا قريجاني والصحابة نسونافين علماء قرقدان أكا الإمام البخاري أكا الإمام مسلم وسونافين بوتو ساد أو نجيشاتين تورن تمام قربان كنا بو أبرتيتي مدي برا أشرا في ديتين نفا أشرا دقيفتي أفانا ربي فاتا نبتا أشرا دقيفتي في دمالي وان هارو وني توقو والله وني في دنجر جرى إني رافدو قوتو بيكا جرى إني رافدو قوتو ساني بيكا شهر الفا مس مركز التكوين جاني ورقب سي كان جرا وانا توكو محمد عيسى جران توكوفا ايجو كان محمد عيسى جران توكوفا جرا مسمو ورا وانا كان تنويريوتا جاني ولي قالت مركز التكوين جاني ورا جلدوتا توكو جرا سنجل ديما وان براتي ميدي جرى سنمو شركة راندي جرمتم بيكتاني مي راندي تجرمتم بيكتاني ابو مواز راندي ججون شركة عالمية شركة عالمية ور أمريكا دار أبيد راند يجون إسلام ما كان أكمل تديجدا يعني كيس ساتين ديجود أف علماء الرت تيافتني علماء كفسو حواس كيسة علماء أسموه حواس كيسة باسو لما فات حديث وانجر مكان علماء كيسة باسو إرجسنا مو قرآن أكفر أو فيه تفسروا سنبودا نمو سنبودا مال تدفع إسلام منكم بتأمي أكا كريستانو ما قد أنكر قوتشو بربادن شركة راند جرم تسانتو يرجع كانوا بوتو كبيني كتباسو إنسان وهندا كتباسو إنسان قروا أمو قربان كنا أمو وفي ساعة اللي وسوران دي سنة رالي بري أرجع توان توكو بري جرر رالي أرجع تو ور بري جرر أرجع تسان